Bismillah, mashallah, tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa haadhallee deebiin dhufeetiin jira. Haadhallee meeshaa nama lama qabadee dhufe. Qabannaawwan kana gisee ashiit isinii erguun naante kanallee hisaaba keessa galchaa. Maaliif yeroo ammaa kana qarshii 150 bitama kuni. 120 mallee jira saayiziin isaa ka xiqqoo wal taru. Kanallee dinnee keessa keenya jechuu barbaannuuti. Misaalli akka duraanii firii xiqqoon hin jiru. Kunoo as keessa mootu duriyaa hedduu bareeduu fi hedduu namatti dhugatii dhala sana taksaa ta'e. Kaisin nanjat irraa kan argina kana fuudhanii tolee jira gatiin isallee bareedaadha. Hundumaaf haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin turaa shaashambaa jennaan waan tokko tokko waliin haasofna jechuudha. Kana qofaa miti hordoftoota kiyya. Maayini bismillah. Kana qofaa miti waa hedduu haasa'uudha deemna haga xumuraatti na waliin turaa yoommoo amma ilaaluun isinitti hin tolle viidiyoo kana jechuudha. Hojii keessan raawwattanii buna yookaan shaayii qabatanii yookaan waan akka qorsoo wayii qabatanii dhugaatiin yookaan immoo qorsoo san qaxqal godhaatanii viidiyoo kiyya haga xumuraatti na dhageeffadhaan isin jaa hordoftoota kiyya. Maaliif anamma shiita kana diriyaa kana mul'isuudha dhufe ijoolleen hedduun garuu waan tokko tokko na gaafatanii jiru gaafii san deebisuuf jecha viidiyoon xiqqoo dheeratuu danda'a jechuudha. Yoo xiqqaate yoo guddate daqiiqaa 15 kanaaf turtii keessan haga xumuraatti haa ta'u. Egaa salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni keessan dalagaa afiyaan akkam isin hin jaana bira bareedu alhamdulillah. Isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun ijoolleen lamaan wayii jechuudha akka isaa taanee waliin galuudha deemna. Kanaaf diriyaa babbareeda nu dhiyeessinan jani. Diriyaa dhiyoo sanatti illee ka xiqqoo gatiin isaa gadi nu dabalee 8,000 gadi kama jiru kama argitan jani. Narraa ordarii godhatanii jiru jechuudha hordoftoota kiyya. Immoo maal naan jedhan deebanii eegala ordarii godhaniin booda je tokkoon booda galuuf murteessine garuu xiqqoo haalli jiru xiqqoo isin nu sossodaachisa. Galuufuun yaaddoofnaa warra jedhan jiru jechuudha. Ani jechuun namoonni akkasii sun anaafuyyuu jechuun gaafii natti warri biyya keessanitti galuu sodaattanii. Maaliif akka ta'e garuu beeku hedduun ajaa'ibdan jechuudha. Hedduun aarsitanii sababni isallee isinitti hima maaliif akka isin aarsitanii fi maaliif akka isin ajaa'ibdan isinitti hima. Akkasumallee mootu ijoolleen baay'een meeshaa kana sirraa bitan malee ijoolleen meeshaa narraa bitatanii ilaa waggaa sadii gisee manjal qabu san narraa bitanii haga ammaa biyya namaatii hin galle jira jechuudha. Waggaa tana bitanii kan galin hin jira waggaa lama meeshaa bitanii waggaa lama duruu meeshaa ofii bitanii ofii haga ammaa isaan warra biyya alaatii hin galin jiran jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya ani yeroo baay'ee isin hin jaa namoonni immoo uffata bitatanii jettan uffanni tu baay'ee hin turu. Waggaa tokko ol osoo akkanuma ta'isee taa'ee uffanni hin nyaatama jechuudha ufuma isaati. Qoota akka bilbila. Bilbilli eessarraa bilbilamee fakkaata. Dhiifama hordoftoota kiyya gisee viidiyoo raawwatee mara bilbilli kiyya bilbilamuu dhiisu jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeeti meeshaa tokko fakkeenyaaf isin gabaabessee akkam eessarraa akka eegalee akkam akkasiin haasa'uu iyyuu hin beeku wallahi laazim. Tokkoffarratti wanti ana haasa'uudha deemu kun ilaalcha kiyya yaada kiyya maybe namoonni hedduun illee irratti walii galuu danda'ani yookaan immoo lakki ati maaliif akkas jetta akka ati yaadde hin ta'u jechuullee dandeettanii. Angaruu akka yaada kiyyaatti walumaa galatti akka yaada isin bootitti jechuudha. Kan isinitti haasa'u yeroo baay'ee yaada kan itti kennu waan isin gaafattan irratti ilaalcha wayii waan wayii yaada itti kennu waan jettan akka yaada kiyyaatti kenna malee yaadni kiyya sun yaada namoota hedduu wajjin adda adda ta'uu danda'a jechuudha. Akkasiin isin jaa jalqaba irratti namoonni meeshaa mana keessaa ordarii godhatanii jalqaba dubbii jechuudha. Meeshaa ordarii godhachuun duratti baay'een keessan hedduun keessan waggaa 15 waggaa 20 biyya namaa turree amma akkamitti gallaa waa hunda hin geeffanne waa hunda hin godhanne mana ijaarru meeshaa hin geeffanne meeshaa geeffannu mootu waan suuqaan barannu wayii hin godhanne birrii harkarraa kaashii hin qabnu gallee maal taanaa umriin keenya gara 30 dabaraa jira. Ijoollee hedduu akkas naan jira wallahi laazim. Ijoolleen tanaan dura meeshaa irraa bitanii mootu maal jedhan akka jedhan beekte meeshaa bitadhee jira amma mootu dhiifama hordoftoota kiyyaa bilbilli yeroo baay'ee irratti bilbilamaa gisee viidiyoo godhu maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo hedduu jechuudha gisee aaree fa'aa gisee dhiisuu jira bilbilli
gizee man viidiyoo eegalatti bilbilamu gizee bilbilamu yeroo baay'ee egaa walumaa galatti daqiiqaa isinitti hin dheeressu ani akka yaada kiyyaatti waan tokko isiniin jedha jechuudha warra gaafii kana gaafattanii egaa isin yeroo ammaa kana baasiin ji'atti ati baastu qarshii meeqa namni waanuma nama sila waan nama gaafattanillee hordoftoota kiyya addaan baafadha akka baasiin bar lakkoofsa hin qabu garuu mootu baasiin haga fedhe nama maal jedhama maksee eebjuu sodaatan irriba malee bulan jedhan isa dongorullee hin beekuan baasiin ni jirti sochii godhatu qabdi sochii qabaatu qabda jechuudha eega lubbuun tun jiraatte lubbuun tun nyaata dhugaatii barbaaddi uffata barbaaddi bakka argalfii barbaaddi kan ammoo godhuufaa sochiin dirqama sochii ofimmootu dirqama biyya alaa qofa jiraatu namarraa dirqii miti jechuudha biyya alaa jiraatu maaliif siin jee beektanii maamila tiyya takkatu waggaa lamaan dura meeshaan irraa bitattee turte yeroo meeshaan irraa bitattu san ji'oota muraasa booda ni galanna jettee meeshaan irraa fudhattee an bakka kaawwaan hin qabneef maatiin dhufee fuudheef jechuudha amma uffataaf uffata nagaafattee barsiin bu'aa gammaa hin gallee kayoo san meeshaa akkana sirraa bitee gammaa hin galle ammallee galuuf deema garummoo ni sodaadha galuma kana sodaadha umriin kiyya gara waggaa 35 gahee jira kana isitu dubbadhu isu biratti dubbadhu yaada naa kennanii jettee ta'an umrii si dubbatu barbaade sun ta'an eebalu jechuun barbaadu maqaa keenya dhayinaa jettee meeshaa bitadhee jira mana ni qaba yoo biyya namaa dhufu kana waggaan kiyya 18 waggaa 15 biyya namaa ture 18 fi 15 walitti dabala meeqa akka dhufu jechuudha meeqa dhufu 18 fi 15 20 5 fi 8 immoo 13 33 jechuudha kanaafuu amma galuu barbaada garuu mootu miidhaquu dalagadhe waggaa lamaan takka dabaladheetiin waan suuqaa naataatu wayii banadhu jechuuf deema bultii hin godhanne namni bultii hojii godhadha jedhee yaada hin jiruuti maannaan jetta ka'eetuma galumoo eega mana qabaadhe ka'eetuma haa galumoo garuummoo wacii mana keessaa waciin birrii meeqa waayifaan birrii meeqa asbeezaan mana keessaa ifaa bishaan kana hundi bishaan illee ni qaba mana kee garuu ji'atti birrii meeqa na barbaachisaa jettee na gaafatte gaafiin kun gaafii nama hedduuti ijoolleen baay'een biyya namaa jirtanii akka mataa kiyyaatti ofii kiyyarraa ka'ee firriin jiraatu danda'a namni kiyya jiraatu danda'a ala jechuudha akkuma keessanii garuu immoo maal isinitti fakkaate yaa obboleeyyan kiyyaa addunyaan tuni takkama ala deemuun akkuma jirutti ta'ee namni kamuu ala deemu jireenyu fi haga takka tarkaanfii takka illee taatu jijjiirachuuf deema malee umrii isaa guutuu alatti fixuu miti jechuudha. Gaafa umrii kee guutuu alatti fixxee galtee kam jiraattare achittuu jiraattee barfixxee wallahi jechuun baay'ee garaa na nyaatanii baay'ee na aarsitan warra biyya laarstan kun jiraachuuf dirqama ala taa'uun sirraa hin eeggamu biyya keessa illee taate jechuun akkamitti akkasii yaaddan iyyuu hin beeku maaliif akka isiniin jedhe beektanii akkam jedheetiin dubbadha yeroo baay'ee dubbadha waan kana jechuudha amma hordoftii takkatu akkasnaan jedhee gaafii kana na uummata si hordofu san ni yaada isaaniitiin dhageeffadha na haa barreessanii waggaa 18tti biyya naabamaa bahee waggaa 15 achi turee jira mana ni qaba mana qofa ni qaba saniin gara kaan homaa harkarraa hin qabu ammaan tana galee mana san keessatti wayi mana qofa nyaadhee jiraadha bultiillee hin godhadhe nama bultii jechuun nama ni jaaladheetiin bultii godhatuuf deemullee kan ofii kiyyaa harkaan qabu jettee jirte jechuudha. Walumaa galatti si qofaa miti nama hedduutu waan akkana nama gaafata. Nama hedduu jireenyi Itoophiyaa waddadee jira. Wanti hundi qaaliidha. Kiraan manaa qaaliidha. Jireenyi ulfaataa biyya namaa gallee akkam taanaan biyya alaatti barannee jirra cinqiin hin jiru mana maal jettan sirasi mana maadaamii yoo ta'e cinqii takka hin qabnu dalagaa malee dalaga biizii godhaa biyya yaanna malee wanna biraa cinqii hin qabnu yoo biyya keessa galle mootu waa hedduutu nu cinquu danda'a jedha. Namni gariin immoo dirqama ta'eeti malee an biyya galuu barbaada. Dirqamoonni sitti ta'e hin jiru wanni sitti cinqii sitti ta'e illee hin jiru sammuu kee ofuma ofoomasiiste akka olii galaatti ani yaada keessanii kenna jechuudha. Jalqaba dubbii namni meeshaa bitattanii jalqaba uf wajjin ta'a osoo itti galuuf hin qophaa'in meeshaa bitanii lafa hin kaa'ina. Meeshaa bitanii lafa keessan kana ka'umaan ta'e illee jiraachuu danda'a. Kan mootu waggaa tokko yookaan waggaa lama ol taa'ee yoo jedhe baduu jiraachuu illee danda'a jechuudha. Maaliif mana tokko haala bareedaa ta'een ijaartee finishingii isaa bareechistee cuftee osoo keettee manni suni ona jedha jechuudha. Uummata akka wanni hin qabu jechuudha. Akkam jedhee isin hima yaa uummata. Kanaafuu biyya keessanii sodaatinaa ishee maaliif akka sodaatuu hin qabne immoo isinitti himaan dirqama sodaatuu hin qabdan biyya keessan. Egaa akkas ta'e nu jiraataa hin jiru jechuudha immoo nuti warri biyya keessa jiru kun jiraataa tuma jira. Jireenyi haa qaalayaa oolu namni hin du'u rakkoo nama ajjeestu.
maatii harkaan qabda fayyaa qabda bismillah dalagattee jiraatu hin dandeette biyya kee keessatti eega mana qabaatte mana keessa galtu eega qabaatte gadi baatee dalagattee galgala mana keetti galuu hin dandeettu obboleetti teete meeshaa ta'anaa na gaafatte sun jechuudha. Meeshaa kee bitattee mana kee ijaarrattee alhamdulillah angizee baay'ee shamarran ta'ee dhiira nama biyya namaa jiru mana gaafa ijaarrate mana seera qabeessa keessatti ala galfatu gartee guyyaa gara fedhee oolee galgala galee cinqii takka malee keessa gadi ciisu qabaate taanaan wanni inni biyya namaatitti umurii fixatuuf hin jiru ana akka yaada kiyyaatti odoo ana ta'e jechuudha. Maaliif kiraa manaa yoo qaba yoo kiraa manaa ta'e amma cinqiidha. Ani biyya keessatti wanti ulfaatu jira yoo ta'e kiraa manaati. Sunuyyuu wada lagatte ima kafalta garummootu wanna bakka cinqi jedhate yaadoo jiraatti kiraa manaati saniin booda hunduu salphaadha. Kiraa manaa maaliif akka ni ulfaata jedhallee irra isinii ba'a jechuudha haga takka. Osoo sanitti dhufin dura jalqabarraa warri meeshaa online irraa bitattan kuni jalqaba mana bitadhaa mana ijaaradhaa yoo lafa qabaatin lafa bitadhaa yoo lafa qabaattan lafa sanarratti mana ijaaradhaa. Ani gizee baay'ee isinii hima maaliif namni hedduu meeshaa kana qarshii hedduun bitatee fira bira kaa'atee firri gizee jalaa balleessutu jira. Meeshaa bitatanii mana kiraa keessatti naqanii itti qolfanii yookaan obboleessa yookaan abbaa manaatti bira jedhanii gaafa namni dhuguri madeeme kan jalaa saamametu jira. Waa hedduu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu waan dursa kennuufii qabdan dhiistanii waan dhumarra ta'u hin godhina. Dhugaadha meeshaan dabalaa adeema haa dabalaa haga fedhe dabalaa oolu mana dursuu hin qabu jechuudha meeshaan isinii gale. Namni tokko osoo mana hin qabaatin algaaf qumsaaxinii bitee badhee kaa'u jechuun akkamitti akka isinitti hin beekan. Dursi dubbii ala deemte taanaan yoo deemtu karooraan deemne namni karooraan hin deemu jedhseetu deema malee deemtee bakka eega deemte maaliin karoorri kee kana jettee tartiiba qabsiisuu baattullee jireenya kee jijjiiratuuf deemta biyya namaa miti. Eega deemte haga takka maatii jijjiiri maatii kee haga takka agartee yookaan ji'oota ta'uu danda'a yookaan waggaa tokkoof ta'uu danda'a yookaan ji'a 3-4 ta'uu danda'a. Malee guutumatti hin jedhin nam tokko maatiin tokko amma maatii kee biraa baate maatiin kee sun miseensa maatii qabu. Miseensa maatii sanii fi haadhaaf abbaa kan kee walitti qabeetiin hin jijjiira yoo jette abadan hin jijjiirtu. Uummanni sunillee akka socho'eetiin inni waa hin xaaranne goota jechuudha. Isinii galee bilbiluun tana maaliin godha? Innaa maal godhuu qabdaa waan tokko waanuma xiqqoo jechuun waan amma obboleessi kee yoo ta'e yeroo irraa birrii erguuf osoo hin taane yookaan obboleetti kee yoo taate namni sun akka hojiitti seenu waan hojii isa jalqabsiisu wayii yeroo takka godhiifi malee ji'arraa birriitti erguu yoo barsiiste namni sun taa'eetuma si eega jechuudha harka kee barate waan ta'eef. Kanaaf ofii keetillee hin taatu maaliif maallaqa isii harkaa bahaa jira isaanitti ergaa jirta. Isaan illee orgaanii ittiin yoo hin dalagne ta'e maallaqa bittuun san gadi baanii uumamu hobtan wanni si yooma san dhumatti jetti aanullee si eeggatan jechuudha. Kanaafuu maatii jijjiiruu fi maatii gargaaruun tokkoo miti. Namni ofii of jijjiira malee namni abadan nama hin jijjiiru. Namni akka of jijjiiruuf fi yoo tattaaffii isaa sanarra jabeessitee akka namni sun itti ofii hojjetee of jijjiiru goota malee ni utubda malee namni sun ofii isaatti ati hin dhaabdu jechuudha. Kanaafuu ani maaliif maatii jalqaba isin jedhe haadhaaf abbaa kan kee akka isaan sitti gammadan akkuma si achi deemte waan tokko godhii fi yeroo wayititti yaadadhu asbeeza mana keessaa ta'uu danda'a. Waan sanii yaadadhu saniin booddee akkuma deemte lafa kee bitadhu mana kee ijaaradhu. Wanni biraa salphaadha. Ani akka yaada kiyyaatti isin jedhaa jira. Akkuma asii deemtan ji'a 2-3-4 faamilii kee maatii kee keessaa waan tokko gammachiisuu dandeetta. Saniin booddee yoo guddate waggaa tokko iyyuu nama gargaarettee birrii kee waggaa tokko muluu baasuu hin qabdu ji'oota. Yoo guddatee jedhe waggaa tokko saniin booddee yoo guddatee beekaan haga ji'a 3-4 akkasiyyuu gahaadha. Saniin booda dunuunfattee waggaa tokko yoo ofii keetti dalagattee lafa bitattee jettee lafa irratti mana kee ijaaradhu. Waan mana keessatti si barbaachisu mana fakkeenyaaf finishingi jechuun mana jechuun inni beektanii mana keessa mana guutuu ifaa bishaan waan kana guuttadhu saniin booda gara biyya keetti galii dalagaan guutee jira namni osoo hojiitti hin seeniin hojiin sitti mul'atu waan xiqqoo takka maa hattaa leestiroon taane yoo dhiira gaafa hojii tokkotti seente hojiin sun gara hojii biraatti si dabarsaa deema jechuudha. Kanaafuu mana yoo qabaattan wanni isin ana teettaniif takka hin jiru akka yaada kiyyaatti jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif yoo mana hin qabaatin garuu amma mooraan tokko muluu gibbii yoo fudhattan haga qarshii 25,000 30 mallee ta'uu danda'a. Noormaalii 150 yookaan 140 haga qarshii 25,000 ji'a takkatti jechuudha. Kana jechuun guutuu mana
yookaan sammuun kee boqonnaa sin argatu kifilii takka kifilii lamoo kireeffattee sanuu abbaa manaa san hojii yoo kifilii mooraa tokko keessa galte ciqinciqiin ka addaatii namni dhufu hojiin tasaaqaqxaa shan mana fincaanii yoo namni baay'eedduun seen hojii tasaaqaquu dandeettaa ifaa dhaamsiin jedhuu danda'ani namni hundi tokko miti laal sa'aatii isaan rafanitti atillee ifaa sa'aatii dhaamsiin jedhuu danda'an ifa yeroo dheeraan hin ibsiin jedhuu danda'an istoofii lakkaa'uu jira ifaa bishaan kamanaa kawaayifaa wiciin ni jira akkuma jirtu ta'ee dalagachuun dirqama keetii kana jalaa bahuudhaaf yoo kiraa manaa si rakkisuu baatee mana dhuunfaa keetii hojjetatte balbala kee cufattee baatee guyyaa guutuu hojjetattee galgala mana keetitti galuu dandeetta jechuudha. Hojii yoo ofii suqanii itti seenan malee ofiin dhufeetiniin na hojjedhu siin hin jedhu kanaafuu ana kolii galatti yoo mana qabaattan onni isin achitti cinqamtanii darramtanii ana akkana ta'e hoggaa kana ga'ee galuu sodaadhe maaliif sodaatta? Osoo Itoophiyaa namni jiru jechuun akkamitti sodaatan sila du'a moo biyya keessanitti galuun osoo bara karakkoo qabu ta'ee maatiin keetu hin jiraatu agamma. Nu warri yuutuubii ilaaltan sun hin jirru barsila osoo Itoophiyaan akka nama sodaachiste jireenyi jechuudha. Jireenyi biyya nama sodaachisa irra jettan maaliif nama sodaachisa? Moo bakka waraanaa wayii deemsiin jira maaliif biyya keetti galuu sodaatta? Obboleeyyan hin qabdu. Haadhaaf abbaan kee akkamitti jiraatan? Obboleeyyan keessan akkamitti jiraatan? Namni biyya keessa jiru akkamitti jiraata? Ima jiraatamu jechuudha isinii wanti biyya sanii biyya kanaaf isin hin ta'u. Agartanii? Isin maadaamii barannee kana bara haga feeti nyaata dhugaatii maadaamiitti fayyadamtu laaltamoo jireenya kee laalta. Waggaa 15 achi deemte, waggaa 18 achi deemte, waggaa 15 muuluu maal hojjetaa baate? Eshi kunillee sin quubsine waggaa 33 irra jirta. Ammallee deebitee itti dabalaa deemte umriin kee bara achi irraa qannafamaa deema malee itti dabalamaa yookaan duubatti deebi'aa hin jirtu. Sa'aatii galteetiin bultii godhattee ijoollee guddifattu achitti ijoollee biyyaa ijoollee hambaa guddisutti jirta gaafas galtee humni achitti laffaatisun hundi duddi kee gaafas galtee jireenya kee eegaltee gaafa ijoollee takka lama deette ol ka'uu dadhabde jechuudha. Caccabdeetuma nafta. Kanaafuu shamarran keennan gowwoominaa hin gowwoominaa wallaahi ilaaliin gowwummaa isin taphataa jira isin. Meeshaan mana keessaa guutuu warri bultii qabullee meeshaa mana keessaa guutuu binnu malee hin gallu maal jechuudha kun meeshaan mana keessaa guutuu maali? Mana yoo qabaattee mana san keessatti ifaa fi bishaan kee galfattee galiitiniin akka nama kamiitu dalagadhuutiniin jiraadhu maatii kee wajji jaalalaan kolfaa taphataa ijoollee kee wajjin dalagattee jiraachuu dandeetta jechuudha. Yoo mana qabaatte rakkoon takka hin jiru jireenyi ulfaatullee ima danda'ama ima baratama ima jiraatama zanaa itti jiraatta yoo dalagatte jechuudha. Yoo cadhistee mana keessa oolte meebi rakkachuu dandeetta garuu rakkoo nama ajjeesu ishii biyya namaa teettiin achi as cinqamaa deemurra umrii keetirraa gara afootti deemaa jirta malee as duubatti deebi'aa jirtu. Kanaafuu hin sodaatina warri sodaannetan inni nama qaanfachiistan wallaahi laazim namni akkamitti biyya ofii sodaata. Duubaatti yoo sodaattee galuu du'ooyii akka waan du'aa jirta seen jaanii maatiin kee akkamitti jiraataa jira? Namni akkanatti biyya keessa laaltan kun akkamitti jiraataa jira? Ima jiraatama. Namni bari akka mana ofiitti bula malee akka ollaatti hin bulu. Isin akka biyya sanii san asitti taanaa jettan akkasiin ta'u. Garuu mootu jiraatu hin dadhabdanii jechuudha. Kanama biyya sanii kan mana namitti sanii achumatti hafa. Gaafa galtee jireenya kee qilleensa sa'aatii barbaadde gabbaatee dalagaa kee dalagattee sa'aatii sitti toluu baate mootummaa mana kee raftee jiraachuu dandeetta jechuudha. Kanamaa kan mana namaa keessa deettanii umurii keessanii fixina wallaahi laazim mana namaa keessa deettanii ijoollee teessan deettanii asitti yaa Allah rabbi sinaa qarqar wallaahi laazim ijoollee deettanii biraa deemtanii daa'imman teessan haadha malee guddattee sammuun isaanii isin yoonni qofa jiraachuu isaanii qofa waan hundaan guunnaaf jechuu qofa ilaalina. Waa hundi guutuu fi baattee haadhaaf abbaa yoo nama bira jiraataa guddatan ijoolleen sammuun isaanii guutuu ta'a jechuudha isinii galee. Kanaafuu warri ijoollee teessanillee qaban ijoollee teessanitti galaatinii akka namni kamuu jiraatutti jiraadha isiniin ja'a kanumaan isiniin ja'a. Keessattuu warri meeshaa osoo mana hin qabaatiin bitattan isinitti yaafuu jalqaba warri lafa hin qabne lafa keessan bitadha lafa keessan irratti immoo mana keessan ijaaradha. Eegasiin booda yoo danda'amaa ta'e meeshaa mana keessa illee bitattan bareedaadha birrii gara biraatitti baastanirra ofii keessan jaaladha. Yeroo ammaa kana ebaluuf akkana godha ebaluun sun jireenya mataa ofii jiraataa jira qashtiitti isin malee ka jireenya kee dhiistee biyya namaa taa'aa jirtu. Isin gara laafummaan gara gowwummaatti isin fida ijoollee biyya namaa jirtan kanaan biyya namaa deemee hin beeku garummootu umrii keessan guutuu namaaf jiraattan. Namni as taa'e sun zanaa jedhe jiraata bara. Situ achitti mana namaa keessa maatii keetii yoo maatillee qabaatte maatirraa adda baatee ijoollee teetirraa adda baatee achi jiraatta. Asitti yoo nama gargaartu ebaluun kun bakki jireenyi
nama tokkoon hin guutu. Ati jireenya sana hadha kana godhaaf koo ebalullee kana godhaaf koo ebaluu kana godhaaf osoo majattu umriin kee deemaa warra simmoo sanaa jedhee mallaqa keetiin jiraata jechuudha. Kanaafuu galitumaan jireenyuma biyya keessaa dhandhamaatiin hin jiraadhu garummaa murteessaan dirqamuun sitti ta'u hojjetadhu jechuudha. Waan fedhe hojiin tuffatinaa waan kamuu haa ta'u ofii kee hin dadhabdu gaafa dalagatte. Kanaafuu dalagaa hin tuffatinaatiin dalagatti seenaa galaatiin jiraadhaa. Guddaan mana jireenyaati. Ijoolleen biyya namaa jirtan hadaraa keessan osoo mana ijaarratin hin galina. Mana ijaaranii nurra adii warri jettanillee suni haala biyyi keessa jiru uummata akka godhuun hin danda'amu. Waan biyyi ta'e ni ta'ama. Saniin gara kaan ijoollee hedduu amma jiiltee mana yuun ijaarannu kiraama manaa keessa jiraanna ka waggaa meeqa ijaaraniitiin hin jenne akkaan jala diiganii warri jedhee fa'aa nama barreessu jira. Wallahi kaasawni waan rabbi waan jechuun waan biyyi itti jiru homaa go'uu hin danda'u waan nama takka lamarraa diiganii miti akka olii galaatitti. Agartee gaafa waan hundaa guuttadhe gara jettu ka guuttattee yeroo wayii akka inni baduun hin beektu jechuudha. Kanaafuu isin dirqama qabeenya irratti kana godhadhu malee hin galu jettanii sammuu keessan hin nyaatina umrii keessan achitti hin fixina. Galaatiin hin jiraadha wallahi rakkattanillee ima keessa dabartan kaadha qabeenya qabu boru qabeenya sana dhabuu danda'a beekte kaadha qabeenya hin qabne gaafa tattaafatee boru qabeenya argachuu ta'a. Qabeenyi wanni isin ta'uu hin qabu jechuudha. Qabeenyi ni dhufas ni darbas ni dhufas jiraachuun garuu itti fufa haga nafseen nama keessa jirtu. Kanaafuu akka jettaniitiin nuuf hin dararina. Garaan isin hin ja'a. An akka yaada siin buutitti warri mana qabaatiin dirqama mana keessan bitadha gaafa mana qabaattanii jettan mana keessan keessa gibbii keessan keessa yookaan mooraa keessan keessa bishaan jiraatee ifaan jiraatee wanni biraa dabalata jechuudha. Akka yaada kiyyaatti yoo siin ta'e hundaa godhadhaa. Hunda isaatti godhatanii galtan natti tola garuu dirqama kana godhatu qaba jettee sammuu kee humnaa oollee hin cinqeen jechuudha. Wanni cinqiin dhufu hin jiru. Dalagadhu tattaafadhu garaan kee qulqulluu haa ta'u taani rabbi itti namaa guuta. Dalagatanii fi miti biyya namaa waggaa meeqa jiraatanii fi miti ka waan hunda godhatan keessi kee qulqulluu haa ta'u tattaafadhu akka nama kamittuu tattaafadhee fide jedhee tattaafadhu saniin booda du'aa itti kadhadhu rabbiin nama tokko laala osoo nama takka hin xaariin rabbi waa hunda itti kennuu danda'a. Tokko immoo sa'aatii 24 xaareen mootu rabbiin barakaa keessaa fuudhu jiraatu danda'a. Kanaaf du'aa teessan godhadhaan isin jaa ijoollee teessanitti gala gammachuun yeroo tokko riskii namaaf fidii gammachuun ijoolleen si hojii gammadaa jiraattu riskii si fiduu dandeetti jechuudha. Akka isin jaa warratti kee balleessi dhiifama guddaa haasawa isinitti dheeresse awwaan haasa'ee dhiisee iyyuu hin beeku garuu warri biyya sodaattan kun sammuun keessanuyyuu gara keessan deebi'a. Biyyi namaati manni maadamii isin jettaniin achumatti hafa. Kama biyya keetii jiraatu jechuudha. Waggaa 30 taa'e ndee umriin keessan amma osoo hin heerumin waggaa 30 ga'ee jennaan biyya anaatitti maaluma eedda achi ijaaruu waan ta'e galii heeruun ijoollee argadhu isiniin hojjetadhu jiraadhu wallaa laazim kana isiniin ja'an warri osoo hin heerumin biyya namaa jiraatanii umriin keessan waggaa 30 ta'e maal eegaa jirtan shamarri takkaa 45 oloo geette 45tti ilmoo argachuu fi dhabuun shakkii keessa isinii galee kanaafuu galaatiin hin bultii keessa nuradhaa. Ijoollee teessan rabbi isinii haa kennu wallaakin naaf waan balleessa dhiifama ammaaf isiniin jedhaa jira baay'een nama biyya namaa kanatti hafuu malee waa takka isa hafne akka waan zalaalamii biyyuma namaa san jiraatu jechuudha. Jireenyi tokko amma addunyaan osoo achillee jiraataa oolte achitti huna keessi kee raahaa hin qabu cinqamaatuma jiraataa jirtaati yoo san yookaan waan nyaattuuf waan dhugdu waan uffattu hin dhabin jettee achuma teette malee sammuun kee macheen raahaa godhaa jiraataa hin jiru yaadaa jirte jechuudha. Akkuma namni tokko yaadee nama gaafatu kana warra achi jiru hundi yaadaatuma jira. Kanaafuu mana kee akkana ciniiniitiif bakka dugda kee dhadhu mana jiraadhu saniin booda galii mana kee biyya kee keessa dalagaa jiraadhu ansan isinii filadha jechuudha. Kana godhadha suuqii banadha kana godha. Umri ofirraan fixnaan isin jawaabdoota kiyyaa hojiin tuffatinaa bakka mu biyya keessa ta'ee biyya alaa hojiin tuffatinaa waan argattan dalagaadhaan isin jaa nama gadi jedhee dalagatetu ol jedheetiin hin jiraata. Dalagaa hin tuffatinaa waan kamuu haa ta'u akka namaatitti guruuf hin yaadina namaan wajjin morkatina akka mana keessaniitti akka nafsiyyaan teessan isin barbaaddetti jiraadha malee akka ollaatitti jiraatuuf hin deemnaan isin jaa meeshaa mana keessallee gizee bitattan waan ija ta'e waan isin barbaachisu. Dirqama liqeeffatanii waan namni tokko bitate hundi bitachuuf hin deemna. Waan keessaa waan isin barbaachisu keessaa bitadha. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya namoonni immoo uffatallee nagaafattan uffanni kun nama saalfachiisa kun nama yookiin nama saalfachiisa diriyaanatti jettu kun nama
maal ka jedhu si saalfachiisan de dirqamaa miti bar garuu namni alaa gale kun namni hunduu eega waan ta'eef anamarraa kaasee namni alaa galee jedhamu hin eega namni kamuu waan beekamu kun waan salphaa waan akka shittoo waan akka shiitaa waan akka bakka waan dhiqoo gartee gagatti salphaan bitamu dirqama hin qabdu barati inde dirqama hin qabdu nama dhufee si zayyareetiin jee gammachiisuuf nafsi isaa gammachiisuuf du'aa'ee argachuuf ni feetaa waan qabdurraa kenniif malee ka gatiin isaa guddii Diriyaa tokko qarshii 10,000 hin kennite nama 10 yoo bitte bar qarshii 100 san biyya keessatti hin galtee waan xiqqoo yoo jalqabde yoo garuu mana 10 maal gootaa bituudha deemta gabatiin isaa jiddu galeessa ta'e yoo shiitiin takkitti fireen takka shiitiin qofti na saalfachiisatti shiitiif shaarbii kana haga qarshii 4,000 sun iyyuu guddiidha warra diriyaa barbaaduuf jedhaa jira diriyaa qarshii 10,000 wayii yoo nama gaafatu nama kana hundaa bitee birrii baay'ee natti dhufu dirqama hin qabdu qarshiitiin yoo barbaadde godhiif garummoo dirqama kakaatii qaalii bittee waliin ga'uu yoo dadhabisa hukumuu kee iraarsuun qabdu jechuudha gatiin qannasu laaftee bituu dandeenya. Tolu magaalattuu haasaa isinitti dhaaressee wanta hagamma haasaa keessatti yoo isin mufachiisa dhiifama guddaa shamarran keenya irra ta'a nin beekaa ni hubadhaa namni kamuu haaluma mijeeffatuuf olii gadi jedha ilmi namaa hunduu gaafa lafti bariite hunduu ni tafuse jechuudha jireenyumaaf galgala gara manaa ganama gara alaa maaliif jireenyumatu kana qaba. Garummoo biyya namaatti uf hin dagatina ijoollee teessan irraa fagaatanii uf hin dagatina warra osoo ijoollee hin godhatin bultillee hin godhatin cadhastanii biyya namaatti uf dagatanii asitti nama tajaajilaatiin hin jiraattan gara keessan deebi'an isin jawwa balleessi dhiifama guddaa kana caalaa wanti haasa'u hin jiru dubbiin rattee fi harreetti hin fe'an jedhanii kun ifa jechuudha biyya keessan jaaladha malee hin jibbina maaliif osoo biyya keenya keessa rakkoon nama ajjeese namni keenya dhume garuu rakkoon nama ajjeesu nama jabeessa malee sinigale nama jabeessa haamilee namatti hora malee rakkoon namni rakkoo hedduu argeetiin hin guddate maloota jireenya keessa ittiin darbu hedduu beeka jechuudha kanaafuu rakkoon sodaatina rakkoon ho'itummoo hin jiru yeroo amma wanni marti onlaayinii ta'e kanatti galtanii onlaayinii keessatti dalagachuu dandeessan jechuudha yaa maaliif namni kamuu biyya namaa taa'ee namni tiktookiin beekni namni yuutuubii hin beekne muraasa ta'e malee hin jiru. YouTube ini ulfaata YouTube akka salphatti hojii waan jedhu miti garuu TikTokin bante waan biraa TikTok irraa argadhaa sun taane waan dhiqoo fidee asirratti barsiistee haala amala gaarii qabaattee gurgurachuu dandeetta jechuudha. Walumaa galattu nama lamaa fidee hidhama tokko isinitti agarsiisa seerii 5 dhufa diriyaan kuni gatii amma isinitti maa qarshii 6,800 qofa wal isinitti fakkaatu danda'a akka duraanii san hojii garaagarummaa qaba garaagarummaa isa isinitti agarsiisa seerii 5 dhufa isinitti jira. Toko hiikee ilaalu fachitti hiikee ilaalee addatti godhe hiikee ofirra qabee ilaalee jechuudha atitti maashaallah tabaarakallah walla laazim hedduu bareeda. Egaa hordoftoota kiyyoo kunoo seerii 5 dhufaa tokko dura achitti gizee fuudhu ilaalee kabiraa fuudhu deemee garuu inni kun haarawa amma gadi banaminaan jennaa fuudhe kan hojii akka walitti isin jalaan fakkaanne kun haarawa jechuudha kan amma dhufe kuni maashaallah hedduu bal'ataa ofirra qabee isinitti agarsiisa. Seerii 5 namoonni barbaadan iskiriinshatii godhatanii fudhachuu dandeettanii gatiin isaa hedduu takka bareeda akka diriyaa kaawwanii qarshii 10,000 wayii miti hedduu takka kwaalitiin isin jaa bifa 5 jira 5 kana keessaa kunoo ofirra qabee muraasa isinitti agarsiisa waaw. Waan viidiyoon daqiiqaan dheeratee fi isinitti ariifachiisaa jira yoo danda'ame immoo viidiyoo gaggabaabaan viidiyoo shoortitiin gadi isin isa naamusaan kan ammoo viidiyoon kun waan dheerateef kan illee kallattiin isinitti agarsiise baay'ee takka dheerate jechuudha maashaallah inni biraa isa kana kanallee ol keessa go'e waan nan jetteef diriyaa kuniin lamaanuu haarawaa amma dhufe jechuudha hordoftoota kiyya guyyama kaleessa adaamaa kalee dhengada adaamaa ture guyyamaan dhaqe san dhufe yoo isaan ganna kana jettina tollee jennaan akka dura bituu dhiiseetiniin dura bituuf deeme dhiise kana fuudhe maashaallah tabaarakallaa viidiyoon kiyya kana fakkaata namoonni barbaadan karaa waasaappii hojii ulfaadhaa galatoomaa nagaan na bula.